Hai, nagaa jirtu Andirri Baay'aleen jedhama. Har'a egaa barumsa keenyatti fufnee walii wajjin ilaalla. Yeroo darbee mata duree waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo jedhu barumsa giraamerii afaan Ingilizii Parts of Speech isa jedhu keessaa waa'ee naawonii ilaallee turre. Naawonii keessaa akaakuuwwan naawonii keessaa hangammaatti barumsa kutaa 2 waa'ee proper naawoniif waa'ee common naawonii ilaallee turre. Innarraa kutaa 3ffaa barumsa keenyaati jechuudha. Parts of Speech jala naawonii keessaa immoo kutaa 3ffaadha jechuudha. Tarii namoonni barumsa kana hangammaatti hin ilaalin yoo jiraattanii fi carraan argatiin kan jirtan yoo ta'e gara dugda duubaatti deebitanii YouTube irraa YouTube chaanaalii Dirree Afaanii jedhu keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Har'agaa kutaa barumsa keenyaa isa 3ffaa mata dureen waliigalaa barumsa keenyaa akkuma nagaarra deddeebi'ee dubbachuudhaaf yaalii godhee English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jechuudha. Isa jalatti garuu waa'ee Parts of Speech'iti. Parts of Speech keessaa waa'ee naawoniiti. Akaakuuwwan naawonii ilaalaa jirra. Innarraa isa 3ffaa waa'ee abstract naawoniiti jechuudha. Egaa gara ibsa isaatiitti yeroo dabarru abstract naawon jechuun maal jechuudha? Akkuma ibsa isaarraa dubbisnee hubachuun danda'amu abstract noun is a word which names things that we cannot see, touch, smell or taste. Naawonota seera afaan Ingilizii keessatti akka isaan wal fakkaatanitti giraamerii afaan Ingilizii keessatti kaa'amanii akka jiran bal'inaan barumsa keenya kutaa darbe keessatti ilaalleerra. Isa kana hubachuudhaaf dugda duubatti deebinee ibsa naawonii irraa kaasee barumsa jiru hubachuun hubannaa keenya baay'ee gabbisaa jedheen yaada waan ta'eef isa kana yaadachuun keessan gaarii ta'a. Hundumtuu maaliif wal fakkaata jedhamee akka bakka tokkotti ramadamee maqaan waliigalaa isaaniif kenname ilaallee darbine waan ta'eef. Yeroo gara kutaa 3ffaa abstract naawoniitti dhufnu immoo ammas warri abstract naawon jedhamanii maqaan kennameef kun amala akkamii qabu? Maaliif abstract naawon jedhamanii kaa'amanii? Isa jedhu immoo asirraa arguun hin danda'ama. Isaan kun immoo amalli isaan ittiin beekamuun irra jiru jedhamee giraamerii afaan Ingilizii keessatti kaa'amee tokko hin argamanii ijaan arguun hin danda'amu. Barreeffama keessatti dhimma itti baanaa, seera keessatti seera afaan Ingilizii keessatti hammatamaniiru, hin dubbisnaa, jiru, hin dubbannaa. Kanaaf amalli isaanii kana ta'uutu irra jira yookaan immoo kanaa jedhame wanti kaa'ame jira jechuudha kan isaan ittiin beekaman. Fakkeenyaaf ijaan hin argamanii, we cannot see, touching goonu, harkaan hin qaqqabatamu, fuunfachuun hin danda'amu, fooliin qabanii yookaan immoo arrabaanis dhandhamachuun hin danda'amu. Sense orgaanii keenyaanii miira qaamaatiin jarreen kana beekuun yookaan immoo qabatamaa godhanii arguun hin danda'amu jechuudha. Garuu immoo jiru dhimma itti baana. Seera afaanii keessatti immoo hammatamanii beekamtii qabu. Kanaaf jarreen abstract noun jedhaman kun amala kanaan beekamu. Jechoonni nuyi dhimma itti baanu amala akkasii warra qaban kanaan immoo abstract noun jennee beeknaa jedhee seera afaanii kaa'eeraa jechuudha seerri giraameriin afaan Ingilizii. Fakkeenyaaf jechoonni kun warra akkamiifaa ta'uu danda'u? Hope, abdii. Abdii wanti jedhu jira. Akka ibsa gararraati ilaallee sanatti abdii wanti jedhu sirriidha. Abdii hin dubbannaa, hin barreessinaa, hin dubbisnaa, garuu hin arginu, hin qaqqabannu yookaan akkuma jennee miira qaamaatiin waa'ee isaanii adda baafachuun hin danda'amu jechuudha. Love fakkeenyaaf jaalalli amaluma wal fakkaataa qaba. Happiness gammachuu, patience obsa, tolerance danda'uu, wisdom ogummaa. Isaan itti fufanii tarreeffaman kun kan biraanis kumaatamaan tarreessuu kan nuyi dandeenyu amala ibsa gararraatti kenname sana fakkaatu waan qabanii fi seera afaan Ingilizii keessatti abstract noun jedhamaniiti beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf qormaata irrattis ta'uu danda'a, barumsa keessattis ta'uu danda'a. Bifa filmaataan naawonota ka'anii isaan armaan gadii keessaa abstract nouniin isa kami yoo jedhame filadhu yoo jedhamee fi jalqaba amala isaanii ibsa amala isaanii beekuudha. Akka ibsa amala isaaniif kenname kanatti immoo keessaa filachuun hin danda'amu. Yookaan immoo akkasumatti
abstract noun proper nounii 10 common nounii 10 abstract nounii 10 barreessi jedhamee ennaa dhufeyyuu abstract nouniin isaan akkamiitii jennee akka amala isaanii kanatti barreessuun hin danda'amaa jechuudha. Yookaan immoo jecha tokko barreessanii kun abstract nounii dha moo common nounii dha moo proper nounii dha jedhamee bifa dhugaaf sobaatiin gaaffii marrallee barumsarra darbinee akkuma qormaataatti yaannee fi adda baasuu danda'uun nurra jira akka mala isaanii kanatti jechuudha. Gara himootaan fakkeenya adda addaa muraasa ilaaluutti yoo darbine immoo caalaa nuuf galuu danda'a. Abstract nounii fakkeenya himaatiin yoo laalle ni jalqabaa they laughed at my idea. Isaan yaada kootti kolfanii jedha. Idea jechi jedhu jala muramee halluu diimaadhaan adda ba'ee jira. Yaadi wanti jedhu akka ibsa gararraatti ani dubbadhee dhufeetti abstract nounii ta'a. Sababiin isaa ibsa sana guutuu godhee ulaagaalee isaa guuta waan ta'eef hin arginuu hin qaqqabannuu isa jechaa dhufne sanaa jechuudha. Inni lammaffaan I love my family. Ani maatii koo nan jaalladha. Iddoo kanatti abstract nouniin love isa jedhudha. Sababiin isaa laaviin kuni yookaan jechi jaalala jedhu kuni yookaan nouniin maqaan love jedhu kuni akka ibsa gararraatii dhufneetti abstract noun isa jedhamu akka inni ta'u isa taasisa waan ta'eef jechuudha. Her bravery is incredible. Gootummaan isheen dubbatamu. Bravery inni jedhu kuni gootummaan akkuma idea laaviidha ibsa gararraatti kennamee dhufe sana ulaagaalee isaa waan guutuuf innis noun akkamiiti abstract noun isa jedhu ta'a jechuudha. Pride goes before a fall. Of tuulummaan kufaatii dursa. Of tuulummaa yookaan pride inni jedhu kuni akkuma jechoota warra gararraa jala muramanii halluu diimaan adda ba'anii jiranii sana wal fakkaata malli isaanii waan ta'eef yeroo akka seera giraamerii afaan Ingiliziitti abstract nounii ta'a jechuudha. Shanaffaan opportunity never knocks twice at any man's door. Carraan yeroo dhuma tokko irra deddeebi'ee dhufuu dhiisuu danda'a akka jechuu wayiiti yaadi iddoo kana jiru. Nuun amma hiikaa seentensii sana gadi fageessinee tokko tokkoon hiikuu otoo hin ta'ini sentensiin kun abstract nounii nutti argisiisuu danda'a jira as keessa isa jedhu ilaalla waan ta'eef eeyyee hima kana keessa jechi opportunity jedhu nounii akkamiiti isa jedhuuf ibsa nuyi waa'ee warra kaaniif dubbachaa turre wajjin wal fakkaata eenyummaan isaa amalli isaa waan ta'eef abstract nounii ta'a jechuudha. Kanatti daballee egaa abstract nounota bifa himaan fakkeenyota baay'ee kaa'uun hin danda'ama garuu warra kaan caalaa bifa salphaadhaan waan namaaf galuu fakkaata inni kun salphaadha waan ta'eef barumsa keenya guyyaa irraa hamma har'aatti isa jiru fakkaata waa'ee abstract noun ilaalchisee barumsa keenya yeroo ittaanu countable noun isa jedhuun hamma ol arginutti egaa viidiyoo kana like yoo gootan akka namoota gara biraa ga'uufis of social media keessan adda addaa irratti immoo yoo share gootan yeroo yerootti barumsi YouTube irratti gadhiifamu YouTube channel isa dirree afaanii jedhamu irratti immoo akkasiin qaqqabuufis subscribe yoo gootan barumsi kun afaan kanaan afaan keenyaan barsiifamuunsaa namoota garaagaraa keessuma dhaloota amma karaa gama afaanii mana barumsaa keessatti rakkina afaanii garaagaraa keessa jiran gargaaruu waan danda'uuf barsiisonniif barattoonni garaagaraa akka dhimma itti ba'uu danda'anitti immoo subscribe yoo gootanis hin gargaara. Egaa waan hammammaatti barumsa kana hordoftaniif galatooma. Torban dhuftu gaa countable noun isa jedhuun barumsa keenya kutaa arfaffaa irratti wal argina. Hangasitti nagaan turaa.